Akkam jirtu ijoollee? Nagaa keessanii? Egaan yeroo ammaa yeroo barnoonni gara xumuraatti deemaa jiru ta'uusaa hin beekna. Yeroon kun yeroo qormaataa barnoota kan waggaa tokko xumurarra ga'edha. Qayyabachaa jirtuu? Baay'ee gaariidha. Yoo xiqqaate barnoota keessan sa'aatii 2 qayyabachuu dubbisuudha qabdu. Tolee? Sa'aatii 2 barnoota keessan daftara keessan kitaaba keessan dubbisuudhaan wanta dura barattan xiinxaluu itti yaaduudhaan dabarsuu qabdu. Gaaffiiwwan kanaan dura gaafatamanillee kan daftara keessan irra jiran kan waraqaadhaan isin kenname yoo jiraate sana dubbisuudhaan dabarsuutu isinirra jiraata. Kan yeroo darbeerra firii barnoota keessanii bifa fooyya'aa ta'een fooyyessitanii gara daree itti aanutti ce'uu qabdu jedheetan yaada. Jabaadhaa. Tole amma kan inni isinitti himu barataa gaarii jechuun maal jechuudha? Barataa cimaanoo wanta jedhu irratti waan xiqqoo isinitti himu. Tole barataa gaarii jechuun maal jechuudha? Barataa gaarii jechuun barataa daree keessatti naamusa gaarii ta'e qabu. Naamusa gaarii ta'e gaafa jennu immoo yeroo barnootaatti haasaa biraa kan hin dubbanne, hojii manaaf hojii daree barsiisaan isaa barsiistuun isaa kennituuf sirriitti kan hojjetu, naamusa eegee bakka tokko taa'ee barnoota isaa kan baratu, barsiisaa isaa kan kabaju, wanta barsiistuun isaa ittiin jette kan dhaga'u barataa gaariidha. Kana maleellee yeroo nyaatan haasa'u baay'ee gadheedha. Sababni isaa funyaan keessatti nu deebi'ee nu hudhee nu miidhuu danda'a waan ta'eef wanti nuti nyaannu sun. Sirna nyaataa barattaniittu yoo hin baranne ta'es rakkoo hin qabu. Nyaata yeroo nyaatan haasa'uun balaa garagaraatiif nu saaxiluu danda'a. Funyaan keessa nu deebi'uu danda'a, morma keessatti nu dhaabbachuu danda'a waan ta'eedhaaf yeroo nyaatan hin dubbatinaa. Tole callistanii nyaata keessan nyaatanii gaafa xumurtan dubbachuutu isinirra laata. Nyaata duraaf nyaata booda harka keessan saamunaadhaan dhiqachuus hin dagatinaa. Tole barataa gaarii jechuun egaa naamusa daree keessaa kan eegu, hojii manaasaa, hojii dareesaa sirriitti kan hojjetu, daftarasaa kan qo'atu, wanta barsiistuun isaa jette kan godhu, kan wal duukaa hin fiigne, kan barataa akka isaati jaallatu, kan miidhuuf yaalii hin goone, yeroo barnoota isaa sirriitti kan fayyadamuun barataa gaarii ittiin jenna. Barataa cimaa jechuun barataa cimaa jechuun immoo ijoollee barataa amala gaarii sirriitti qabu, amala gaariidha jedhamu hunduma isaa sirriitti qabuu fi wantoota amma barataa gaarii jechuun maal jechuudha jennee haasofne kana hunduma isaa kan of keessatti qabatee fi firii barnoota isaatiinis immoo baay'ee cimaa kan ta'e, firii gaarii kan galmeessisuun barataa cimaa jennaa jechuudha. Isinoo akkamidha? Barataa gaariidha? Yoo barataa gaariidha taane barataa cimaa ta'uun baay'ee salphaadha. Sababni isaa barataan barsiisaa isaa sirriitti hordofu, hojii manaa isaa, hojii daree isaa hojjetu, daftara isaa qo'atu, naamusaan taa'ee barsiisaa isaa yeroo inni barsiisu dhaggeeffatu, yeroo manatti galu daftara isaa kan qo'atu, kan abboomamu firii gaarii fiduu danda'a waan ta'eef barataa cimaallee ta'uu danda'a jechuudha. Kanaatiif yoo kanaan dura amaloota nama isiniin jedhe hin qabdan ta'e gara fuulduraatti maal ta'uu qabdu? Barataa cimaa, barataa gaarii sirriitti hordofuu fi kilaasii keessatti sirriitti dhaggeeffachuu, barsiisaa kan jedhu qofa laaluu fi sirriitti dhaggeeffachuu, mana galii sirriitti dubbisu, har'a kan hojii mana kan kennee fi hojii daree sirriitti hojjechuu fi daftara isaa laalee sirriitti dubbisu, qormaata isaa yeroo dhufu sirriitti hojjechuu,